Sena sena. والتهذبوا الجرا وجوجا كانت لالو أرمو ما أنتنو وان جرانت تنفكات أرمو والنجاماتهم فيكي مكا غرتي مكرمتي وهيرا تولف ميدوكو سنفكات مكان كينيا كون مكان كينيا في وجين تيني ونمان هم دينو حتى وران ما أرمو كبدو وران ما سلا وبو جاما كون هم دينو بس نجرامي وان كلن زرنجر ولا فرنجر دوك وما كسي سنفكات asirratti hoggaan tana jau waraana waboodhaan niin keeka asirra ijoolleen teenya tawallaggaa laala isin duraanuu xabi'aan teessan xabi'aa amaaraati xabi'aa amaaraa waan qabdaniif dhumaatii obboleeyyan keenya yookaan dhumaatii teessan tawallaggaatirra wanni isinitti mul'ata qeequmsa waboodhaati isinii gala tan hoggaan hin jau waboo maaliif qeeqxaa hin je'ina dhumuudha jirtanii waboodhaa isin bira hin jiru sigaree wabo qilleensa irratti malee lafa irratti agarree nuti wabo isin feesbuuka profaayila godhatanii deddeemtanii kana malee qilleensa irratti agarree waan dhugaati kuni faaktiidha dhugaa jirtu isinitti himna tan hoggaan hin jiru laala maaliif irra guddaa bikki isin mataan isin dhukkubu akkanumatti sagalee nuu tahaa fi akkanumatti wanni tahaa malee waboo hin qeeqinaadhaa jettan waboon bikkuma jaalmaaroon jiru bikkuma wanni kun jiru agarre nuti immoo irra guddaa waboon ka itti mul'atu naannoo wallaggaati ummata faannoo kanaa wajjin waltahiinsa qabammoo waliin faannoo tanaa waliin waltahaniiti ummata keenya ka wallaggaa kana fixuudha jirammoo ummanni kun eessa abbaa isaanii jiraniidha barammaan tana gaafidha tun gaafidha wannummaan silaa waboo jaamaatuuni eessa jirti ijoolleen takka suuraa isaanii profaayila godhattee ni deemti garuu hojii isaanii nagarre gaafa lolli dhaabbatee fi kana qilleensa irratti ni garra gaafa lolli dhaabbatee gattanii qawwee qabatanii karaarra isaanii deemu ni garra viidiyoo isaanii garuu yeroo hundaan arka yeroo hunda waniin ani arku gaafa rakkoo wallagga keessatti baqeete gaafa rakkoo wallagga keessatti taate gaafa dhumaatiin obboleeyyan keenya ka wallaggaatti irratti taate waanuma waboo ja'ama hafuura isin agartu maaliif ijoolleen teenya tawallaggaa waan kana maaliif waliin gaafanne jedhe akkanumatti teessanii bilaash wal faarsitanii maaliif tana wanni kanaa tun bilaash teessanii waboo sabaa maarree sabaa jechuu odoo hin taane waboo eessa jirtaniidha moo amaara sanii wajjin wal taataniiti nu fixuudha jirtanii jettanii maaliif waliin gaafanne jaalmaaroon bara ilma namaati malaayika seetanii malaayika samiirraa buutu seetanii moo malaayikaa rabbiin ergate seetan ilma namaati dhugaa jirtutti himaa yoo hin taane firra arihaa maal taatan dhugaa jirtu tanaa bara ilmaan oromoodhaa bilaashin maaliif dhumaniidha keessattuu oromoo irratti maaliif xiyyeeffamaadha duuti ummanni cinaa tokkoon achiin ayyaana isaanii kabajachaa jira asiin ammoo oromoo dhumuudhatti jirti maaliif taate wanni kanaa tole aktivistoonni hin jiran silaa aktivistoonni warra shawaatii fi kun hundinuu kutanii jiran shawaan waan isii harkannaan xabiyaa maaraati keeshni isii garaan isii guutamnaaniif hin dubbatan amma fakkeenya obsa abdiisaa tokko laala obsa abdiisaadha qeeroo Mansuur Jamaal ta'ee jiranni bineensi duraan sa'aatii 24 ijju sun bineensi harma isaa kan akka dhalaadhaatitti guntuta isaa kan ol kaasee daansii shubbisu suni duraan ka sagalee oromoodhaa ta'u isa ture ka dhumaatii obboleeyyan keenya ka wallaggaatiif kanaaf oromoo adda addaatiif sagalee ta'u barruullee barreessu isa ture arra garuu obsa abdiisaa ka jettan suni tiktok keessa galee jira TikTok keessa galee jira maaliif waan inni barbaadu saniitiitu guutameef jechuudha deemaati obsa abdiisaa deemaa laala isin bar wal quban qabdanii bar maaliif duraan wanni iyyuuf lakkaa garaa isaatiifi durumaanuu wanni inni hidhameef garaa isaatiif malee
rakkoon Oromoodhaatti mul'atte odoo hin ta'in garaa isaa rakkoo inni qabu saniitiitu mana hidhaatitti isa ol darbee jechuudha. Wanni sun irraa hiikkattee jirti. Bifa akkamiin Oromoodhaan rakkate jechuudhaan Oromoo sababseessachuudhaan sagalee iyyuu ture duraanuu. Namni keenya duraanuu naggaadee reefkaatiif naggaadee madoodhaa waan ta'eef waan akkanaatiin naggadachaa ture jechuudha obsa Abdiisaadhaa sun. Arraan tana obsa Abdiisaadhaa bineensi harma isaa akka dhalaadhaatti ol kaasee deemu suni ara TikTok keessa galee isinii taa'uudhaatti jira. Sagalee isinii taa'aa jira. Sagalee isinii taa'an jiru. Taa'an jiru. TikTok keessa qalbii takkaan taa'uudhaatti jira. Maaliif wanni inni barbaadu argamte guutameefii jira. Kana jechuudha. Kanaaf aktiivistiidhaas hin qabdan takka illee hin qabdan jechuudha. Ammoo gama jaarmee gama woboodhaa hogga dhufne woboon tun hin jirtu. Woboo yoo suuraa taate malee hin jirtu. Qilleensummarraa hin jirtu woboon wanni jaamaa tun. Qilleensa irratti suuraa isaanii ni garra. Suuraa isaanii kajoollee shamaraatii fi ijoolleen teenya takka takka kolkoleen takka takka bakka kanarraa deemtii hin beeni. Waa Harargee taatee fi Shawaa taate keessattuu irra guddaa suuraalee isaanii tana wanni piroofaayila godhata. Ijoolluma teenya ta Harargeedhaatii fi ijoolluma teenya ta Wallaggaatii fi tanaatiitu suuraa isaanii kana godhata malee waan kolkolee deddeemaa tana nam tokkolleen hin godhatu. Mee fida warra silaa ani jaalmaaroodha jiru ana silaa woboodha jiru mee isintu dhiiraa yeroo tana as haa bahanii mee isaantu dhiiraa. Yeroo tana asin bahan Amaaraa wajji walii galaniit ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixuudhaatti jira. Yeroo rabshaa Wallagga keessa hin jirre qawwee qabatanii ganda keessa deddeeman suuraa ka'uudhaaf. Maaliif kun walitti hima obboleeyyan keenya kan Wallaggaa isin xabi'aan isin qabdan xabi'aa Amaaraa sanuu Amaaraarrallee isintu badoodha. Maaliif yeroo dhumaatii teessan namni sagalee isinii ta'u kana isin sagaleen maaliif nu taatiirra maaliif woboon teenya sun tuqamtiidhaatiitu isin dhukkubsa. Tuqamiinsa woboodhaa tuqamiinsa woboo qilleensaa gartanii suuraa Facebook irra deddeemtuu tanaatiitu isin dhukkubsa. Suuraan isiniif hin loltu beeka. Suuraan isiniif hin loltu. Eega woboo hin qeeqinaa jettan eega jaalmaaroo hin qeeqinaa jettan hafuura hin baasinaare dhumaaf irraa akka Falasxiisanitti dhuma. Falasxiinillee lolteeti hanga darbatteeti ajjeesteeti duuti waan taateef. Sigalee qawweedhaa isin harka jirti. Dhugaa beektanim waggaa meeqa Oromoo wanni goone jechuudhaan qawwee Oromoo tana hunda walitti qabdanii maallaqaas guurtanii Oromoo tana hundarraa hidhannoo waan ta'e hunda gama keessanitti achi qabdanii jirtan. Woboo wanni ja'ama hundinuu gama keessa hin jirti. Nu bira hin jirtu. Hin jirtu nu bira. Baraariidha kan nu bira jiru. Atani liqaman bar gandaatiif kana kanaan nu bira jira. Garuu isin bira wanni hundinuu isin harka jirti. Yoo akka woboodhaatittis yoo akkuma hundattuu qawwee uummatarraa guurtan qarshii uummatarraa guurtan kana yoo deemtanii dhiiga keessaniin gumaa keessan ittiin hin kafalanne isintu Amaaraati isintu fitti jiraati akka beetan taaboo maaliif jennaan woboo teessan akka namni qeequ hin feetan dhumaatiin teessan isinitti hin dhageemtu woboo qeeqame jechuudhaan afaan keessan afaan laastika kan ol baasanii fiidan isinii sanuu afaan Oromootillee wal qixan dubban kamataa isin dhukkubsu woboo qeequudha malee isiniif sagalee ta'uun kun isinin dhukkubsu bara isin arkeetiin jira waa hedduutiin isin arkee jira ijoollee teenya ta'uu Wallaggaa hedduudha isin garree jiran nuti xiqqishoo takka namni suuraa jaalmaaroo yookaan suuruma woboodhaa uummata raastaa kana xiqqishoo takka namni gadi hin qabne maarree haadha keetii jechuudhaan fiigan isaan kun aboo dhiiraatiitu isinii lolu jiraati deemaati achi dhaqaati dhiira firaa dhorka an dhugaadhaan isinitti himaa beeka. Maaliif hin jirtarree qilleensarra namni suuraa kaayatteef woboo hin jaamtu. Suuraadhaa miti karan waa namarraa dhorku hojiidha. Siyalte hojiidhaan deema. Aktiivistoonni hin jiran. Aktiivistiin sagalee isinii taatu hin jirtu. Shawaan waan isii harkatte shawaan bilisoomtee jirti. Oromoo hunda keessa Oromoo shawaadhaa bilisoomtee jirti. Shawaa waan feetu harkattee jirti. Shawaan haajaan isii guutamtee jirti. Oromoo shawaadhaa
guutamtee jirti. Namni hoggawanni hundinuu isaanii guutamte huccuu adii uffatee deema. Gartanii ammoo bilaashitti hin dhuminaa. Yommuu waboon kun faannoo Amaaraatti waliin wal tahee isin jiraatee isin beenu nuti. Maaliif jennaan jaalmaaroon kan afaan Oromootis dubbatu afaan Tigreetillee dubbatu jechuudha. Sigalee namticha TV Oromoo dheeyisee OMN numa Oromoon gadhaafte kana dheeyisee shabboo miidiyaa dheeyisee keelloo miidiyaallee dheeyisee TV ganda Tigreedhaa namticha ija hin qabnetti dhaqee bara. Hangas takka isin tuffatee bara jedhe. Jaalmaaroon bineensi baalageen isin deddeemtaniin kun hangas takka isin tuffate. Hangas takka jechuudha. Maaliif akka isin wal bira hin jirre akka isin Oromummaa tana maqaadhaan malee akka isin hojiidhaan agarsiisaa hin jirre kalee isaan isin arkiyan. Kalee isaan isin arkiyan. Kalee isaan isin arkee isin quufiyan. Keessattuu ijoollee teenya taa'aa argeera kolkolee harka dha'uu malee waa takka keessa hin jirre takka ja'a ifi jimma. Ani maadingu Afoorq Jimmaa fi Harargeerraa du'ee moo akkamiidhaa bara. Minaalbaat namni kun abbaan isaa shawaa ta'uu malan beekamu. Artanii kanammoo isaan kana faarsu Harargee fi Jimma qofa kan hin arge kaleessa. Beerri Jimmaa tokko faan numaatu jala qiisee booyyuu faa ture firratti hidhee jechuudha. Sigalee hedduu nama gaddisiisan takka artistii Oromoo harakkateef kan du'eef boochaniin beekan hanga akkasitti namticha sanii boochan jechuudha. Namtichi sun bara kanuma ilmaan Oromoodhaa fixaa ture bara. Maatiin kun Afoorq keessa nama jettanii kana boochaniif kuni namtichuma ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixaa ture. Jaalattanii jibbitan obboleeyyan keenya kan Walloodhaa isa faadhaa tokko kan fixaa ture. Du'uu isaa qofaa miti numaatu garee isaaniitillee Dubaayitillee simattanii barreessan. Bifa kanaan Oromoon du'uudhatti jirraa rakkoodha qabnaa jettanii hin dubbatina. Maaliif isintu fitti jira waan taataniif harka keessaniin ifi jirtan. Harka keessaniin ifa ajjeesisuudhaatti jirtan. Isin kan reestooraantii isaaniitirraa waa bitatu. Isin kan harka isaaniitirraa waa bitatu. Kun hundinuu bikka deemtanitti mana isaaniitti bitattan. Kana jechuun isaan sappoortu gootaniiti harkuma isaaniitiin deemtaniif ajjeesistan jechuudha. Maaleen keessan isin isaanirraa waa bitattan suni deemeetuma ilmaan keessan isin jalatti fixa abbootiilee teessan tabiyyaasan isin jala fixa jechuudha. Feetu Ameerikaa ta'e dukkaana Habashaatirraa waa bitadhu. Deemtee qarshiin ati achitti baaste suni qarshiin ati nyaataan bitatte suni biyyatti obboleessa keessa jalaa fuuti jechuudha. Sigalee amma ijoolleen teenya ta'uu Wallaggaa ilmaan diqaalaadhaa dhagayaa jiran Amaarota duraanuu isiniiti. Yoon kaan dhugaa isinitti himee malee hin feetanii suuraa warroottan dhaaba ifiin jiru jaal ifiin jiru kan agartanii suuraa waraanaatiif kana firraa kaase haadha keetiif himi ilmaan diqaalaadhaa firraa baasaa kanneen waa takkallee yeroo rakkoodhaa tan isin hin dhaqqabne wanni isin suuraa kaayyattanii deddeemtaniif hin jiru hattuu hunda hattuu Amaaraatii durra rawayyaadha Amaara guyyaa adiidhaan si dhufee si jeesuutu rawayyaadha. Kuni ganda keessa dhokatee deema waboodha siin ja'a wabummaa isaan agarre qilleensa irratti malee agarre. Hai maali wakkanni waboon qilleensa irratti malee hin jirre kuni waboon guyyaa ayyaanaa qofa as ba'u. Waboon guyyaana waboodha maali waboon guyyaana sabboontota hajii as ba'u kuni. Waboon reefka kabajuudhaaf waboon ayyaana kabajuudhaaf as ba'u kuni waboo akkamii gaa'oon. Agarreetii isin beenu nuti waboo akkana. Hai wanni nuti isin qeenu waan birootii miti bara. Hai obboleeyyan keenya kan Wallaggaa kun maaliif dhumaniidha lakkaa ilma namaati. Yeroo uummanni ayyaana isaa kabajachuu jiru isaan achi dhumuudhaatti jiran. Isin ammoo suuraa waboo jettanii firra keessanii deemtan. Waboo dhiiga keessiif hin baasne. Ati suuraa kana firra kaayestus bu'aa siif hin qabu. Firraa kaasiiti suuraa isaaniiti. Suuraa hattoota kanaa firraa baasiiti suuraa ilma namaarra kaayadhu. An dhugaa jirtuun sitti ijoollee teenya ta'uu Wallaggaa. An dhugaa jirtuun isinitti maaliif qeeqamuu kana hin feetan isin. Akka waan ilmaan nugusaa taatanii akka waan du'atan waayirra isaan firraa achi dhaabuu dandeessaniititti
gartanii waboo maaliif qeeqamaa jettan ilma namaati dirqiidhaan qeequu danda'uudha qabna isinii miti Jawaar Maammaduu qeeqaa turan nuti amma Jawaar Maammad qabsoo keessa hin jiru dhiisee jira jechuudha hundaa'u maaliif isintu wal bira hin jirre gartanii jaalmaaroon iswaan biroo keessa jira ganda Tigreedhaan galee jira namticha Oromoo tuffatu namticha Oromoo miliyoona meeqa tuffatu namticha miidiyaa Oromoo kan Oromoo miliyoonni meeqa dhaabe kana tuffatu barboo miidiyaa OMN dhaa kan hanga feetanillee feetan gandummaadhaan illee jibbitanillee feetan ka Arsiiti feetan ka Shawaati feetan ka wanni yoo jettanillee yoo ka jibbitanillee ta'e Oromoo miliyoona meeqaatiitu miskiinaa bitu jaara jidduu waan kanarratti qarshiisaa baasee bara akkamitti jaalmaaroon ilmi diqaalaadhaa kuni OMN kana tuffata dirqama OMN isaa afeeruudha qaba dirqama meesin ijoollee teenya tawallagga ilmaan gandummaadhaa isini amaarotti badduuniiti maalii fi miidiyaa kana dheessitan waay maaliif miidiyaan kun ka Oromootiimi isin Oromoodhaami maali dilana isin hammeenyi kanaawu amaarin hanga isin hammaatan kanan hammaachaan jiru gartani jaalmaaroon isa kan faannoodhaa walii galee isin ficcisiisaa jiru isa kan isin fixaa jiru dhumaatu yoo dhugaasanii nama Oromoodhaa ta'e du'a akkanatti ilmaan obboleeyyan keenya ka Wallaggaatti irra deemtu kana callisee hin laanu wanni waboo ja'ame hundinuu naannoo san jirti yeroo tana maaliif dheessan yeroo tana maaliif Amaara dheessanii yeroo Amaarri achi keessaa deemi maaliif achi keessa deddeemanii suuraa ka'an maaliif gaa kana isiniif gaafadha nuti immoo qeeqa isinirraa hin dhiifnu maaliif afaantu nu tokko waan ta'eef loqota qofaa miti dubbiin loqotaan illee adda taanu jechoota nuti daddarbanuuti tokko afaan keenyaatu tokko aaruu dandeessan akka feetan ta'uu dandeessan maaliif nu qeeqa jechuu dandeessan nama ifiifu if ta'e gartanii an akka keessanitti suuraa nama tokko kawaata kanaa bu'aa hin qabne hin kaayadhu'an nama tokko nama bu'aa sii qabu nama Oromoodhaaf bu'aa buuse san suuraa isaa kaayata nama Oromoodhaaf hojjetee Oromoodhattu garagalaan suuraa isaan kaayadhu'an yoomuu taanaa kun anuma garuu isin qeequmsa kana hin feetan gartanii gaafa jaalmaaroon Oromoo miliyoona meeqa tuffatee miidiyaa Oromoo hunda dheessee miidiyaa ganda Tigreedhaa miidiyaa namticha ija hin qabne bal'aa sanitti dhaqeen isin quufe'an gaafa isin quufe jaalmaaroon silaa ilma Oromoodhaa silaa ta'e dhugaadhaan haati isaa abbaan isaa dhugaadhaan silaa ilma Oromoo silaa ta'anii miidiyaa Oromoodhaa tuffatee miidiyaa Oromoodhaa dheessee miidiyaa Tigreedhaa irra dhaqee sagalee isaan kannatu akkasittiin inni kan Amaaraa ta'uusaa mirkaneessee jechuudha jaalattanii jibbitanuu jaalmaaroon keessan nafxanyaadha yookaan Tigreedha dhiigni isaa dhiiga ganda Tigree san nuti Oromoo qabeenu ilmi Oromoo fedhu Oromoo tanaan wal haa jibbu fedhu gandummaadhaan fedhu gosummaadhaan wanni haa jiru gaafa waa sagalee isaa ibsatu Oromoo keessa ka dhaabbatee ibsatutti beeyna nuti gartanii kanaaf warroottan suuraa waboodhaatii fi kana kanaan deemtan gahee khalaas isin agarree jira akka isin bu'aa hin qabne akka isin waa takka illee faayidaa takka hin qabne akka isin suuruma qofa fannifattanii deemtan isin agarree jira suuraa waboodhaa biraachi darba hattoota isin warroottan obboleeyyan keenya kan Wallaggaa fixuudhatti jiru ficcisiisuudhatti jiru jechuudha firraa baasaa firraa yookaan akka deemtan akkuma keenya kana deema isin galee waboo qilleensarra hin jira waboo feesbuukaa tana hin feenu nuti waboo lafarra teessee akka faannoo sanitti hojiidhaan waa agarsiistu feena waboo gaafa lolli hin jirre ganda keessa deddeemtee qawweedhaan deddeemtu hin feenu waboo gaafa rakkoon obboleeyyan keenya kan Wallaggaatti irra geesse diina dura dhaabbattee diina san irraa kolaastu feena nuti
Waboo akkasitti feena nuti. Si galee malee asii waboo jettanii waboo ganda keessa deemee suuraa ka'u kuni waboodhaa miti. Aaruu dandeessan. Hai ani bar akka wanni tun hin jirre maalittiin beeke aktiivistoota shawaati irratti hin beeka kalaas. Obsa Abdiisaadhaa duraan sa'a 24 booyuu ture. Lakkaa wanni bineensi sun miila hunda dhawanii mana hidhaatitti ol darban rakkoo isaa ibsachuudhaatti jira. Oromoo keessaan jechuudha. Oromoo keessaan rakkoo isaa ibsachuudhaatti jira. Wanni miilli isaa isa dhawuuf lakkaa rakkoo isaati. Oromoo duuti tana hunda keessaan rakkoo isaa ibsachuu. Amma bineensi sun wanni isaa hin guutamneefi cal jeetaa ilaalama. Deemaa ilaala. An bineensi san duraanuun fedhu an dhiiraa akka dhalaa harma akkana godhaa daansii gootuun fedhu an dhiira akkasii nuti hin fedhu akka Harargeedhaatti hin fedhu. Oromoo magaa beekaatuma gartanii akkuma isin nurra hin laallee beekaa cal jennee isin laalla malee akka Harargeetitti nuti uummata wanni dhaati beekaa nuti. Keessatti uummanni Harargeedhaa kun dhiira akka harmasii akkana godhaa deemtu tana laalleetuma firraa yookaan cal jenna malee wanni dhaa miti hin fedhu nuti dhimma dhiiraa akkasii. Akkuma qalbiin teessan isin cabneef laayikii goona jechuudha. Yookaan firmaachi dabarsina jechuudha. Dhiira akkanaa tana faadhaa jira dhiira hoggaa waa harkatti garteemi teessu jechuudha. Amma kun qeeroo Mansuur tahee jira. Waan fedhuun harkatee jira. Akkanaa je'ee Oromoodhaa dhumuudhaatti jira. Asii Amaarri Oromoo fixu jira. Guyyaa tokko ol bahee bineensi sun sagalee hin taane kam. Si galee sanii miti bar gobbuma silaa silxee sanillee dhabamsiistanii bar maamma silxee sanillee isallee waatti kannitanii wallee dhabamsiistanii silaa isaatiitu duraan achi as bahee kaayiroo tana keessa iyya ture. Wallee bineensa odoo inni isin iyyuuti timaantimiin madooytan warri kaayiroodhaa silaa timaantimiin wal dha'uu dhabeetanii. Gartanii maamma silxee san qofa. Kan iyyuu ture cal jee jira maaliif namni ni hifata. Hawaasa tokko hawaasa jaarmee hin qabne. Hawaasa artiistii Amaaraatii boochu. Khaliidhaan isin argee baran akka isiniin kun Amaara taatan. Amaara qulqulluu kan makaa hin qabne akka isin taatan Khalee isaan isin arga. Keessattuu ijoollee teenya tan Harargeedhaatiif tajimmaa tan keessatti hin arge. Amaaraaf jaalachiisuudhaaf deemtan moo isiniin kun makaadha qabdan moo akka miidhagaa. Khalee isa bar booyichaa Amaarticha du'e jecha takka artiistii Oromoo ka du'eef takka boochanii hin beeytanii qabu. Dirqama Abiyyi Ahmad waan san maxxanseefatis maxxansuu qabda. Abiyyi kana kakaayite bara Ameerikaadha. Dhiiga qeeroodhaatiin achirra taa'e Abiyyiin jechaa ooltan bada'u hunda. Dhiigni qeeroodhaa kan Abiyyi kursiirra sii kaa'een jiru. Ameerikaadhaatiitu fidee kaa'ee jira. Maaliif Oromoon iyyuu malee faayidaa takka illee hin qabdu nama hin qabdu Oromoon. Akkuma uummanni baanu Oromoon biyyaan deemu hin beektu. Daansii godhuu malee. Si galee. Garuu shawaan bilisoomtee jirti shawaan. Shawaayyeen bilisoomtee jirti. Bilisoomnaan huccuu adii uffattee deemti shawaan. Bilisoomtanii jirtanii isin. Khalaas. Hawaasni biraa akka fedhe. Si galee. Aktiivistiin hundi isaanii waan isaanii fudhatan kutan jechuudha. Si galee. Kutan. Amma hooree akkamii ammaan ta'an. Amaarri hanga Jawaar Mohaammed sobee hooyyee hunda mana keessatti dhufee saboo Jawaar akkam ta'een jaannumaatu akka Mansuur san ta'e moo laata maallaqa isaatiitu kannee fi uummata kana yaamee harka tumsiisu jira moo akkamiin jaannumaatu. Hoggoggaa nama qaanfachiisa aktiivistoota keenya gurguddaa kan hogga garte dhugatti annarra laalina. Isin minaalbaat jawwee keenya maadee keenya ittanii ilaaluutu mala. Uummanni akkana nama nyaata. Bifa akkanaatiin si liqimsa Amaarri. Si sobsobee jechuudha. Meekaappii si dibee. Si galee akkanatti isin nyaata jechuudha. Isin asii harkatuma. Aadaan Amaaraa gartanii akkuma Mansuur Jamaal godhan sani
Artanii Mansuur Jamaal maallaqa kannee fi akkasitti harka tumsiisee jechuudha. Maaliif afaan Amaaraa yoo dubbanne Finfinnee san keessatti aatunoo raatan dhugatti. Jawaaris akkasii jechuudha. Jawaaris hanga mana hunda keessa seenee koofeetti kaayanii jawwee jaanii itti sirbanii akkasitti waan fudhatanii kutan jechuudha. Nama qaanfachiisa garuu. Nama qaanfachiisa hedduu. Awwaan akkasiisan sheer illee hin godhu. Dhugatti waan ittiin qaanfannu jechuudha. Ummata nadhii gammadaadhaa nyaate. Ummata hayyootan keenya gurguddaa nyaate. Ummata qabsaa'ota keenya hunda nyaatee fixe. Kana jechuudha. Gartanii maal goonaree? Oromoon teenyata jirtu jaalmaaroo jettee kana hattuu Tigree afaan Oromoodhaa dubbattu. Kan lafarra hin jirre Facebook irra malee waboo Facebook irra tetteessu. Kan hojiin isii lafarra hin jirre tanaan deddeemte jechuudha. Aboo deemaatii lolaa waggaa meeqa lakkaa dhaaba deeggara maallee deeggareettaniiti Oromoo tana Oromoo Harargeettii fi Arsiidhaa fi kana hunda walitti qabatanii maaqarraa guurtanii maallaqa kana hunda qawweedhaa fi kana hunda isiniitiitu ittiin gale. Ganta keessanitti ol galtanii ijoollee teenya tan wallaggaa dhugaadhaan isinitti hima. Qawween sun hundinuu qabeenyi sun hundinuu isinitti ol gale garuu wanni isin gootanii hin jiru Amaara firaa dhorkuu hin dandeenye jechuudha. Waboon isin baantan maali jaalmaaroon isin baantan faannoo walii galee isin fixuudhatti jira. Hadhugaa jirtu tan ammoo isin waboo jettanii suuraa adda addaa kana fuutanii qilleensa irratti hin deemtan jechuudha. Wanni kanaa kun hafuudha qaba. Nama tokko nama si cinaa dhaabbachuu danda'u. Nama bu'aa tokko siif hin buusne jala deemaa hin oolin nama kana qeequu danda'uudha qabda. Nama kana yoo qeeqee waan takka irraa as deebisuu dandeessa. Yoo akkanumatti sa'aa 24 waboo koo jettee yoo faarsaatuma oorte namni kun hallayyattii si deemaa beeka. Hallayyattii si deema. Qaanyadha tun jaalmaaroo Oromoo miliyoona meeqa tuffatee tuffii Oromoo miliyoona meeqaa tuffatee miidiyaa OMN'dha tuffatee miidiyaa shabboo miidiyaa kasaa 24 Oromoo isaaniitti irraa dubbatu kanallee tuffatee keelloo miidiyaa sanillee tuffatee ganda Tigreedhaa dhaqee jechuudha. Achi dhaqee sagalee isaa kallattii namticha bal'aa sa'aan tun meeqa yoo jettuun siif himuu hin dandeenye. Achi dhaqeetti jaalmaaroon achi kannate jechuudha. Duuba jaalmaaroo kanaan Oromoo dheettamoo Amaaraa dheettamoo maal jennaarree? Waboo gaafa obboleeyyan keenya kan wallaggaa dhuman hafuura hin baafne bikka kana jiranii hin beekne. Gaafa lolli dhaabbate ganda keessa deddeemee qawwee takka dadhabu. Uummata kanaa kana laata waboon tun waboo eessaati jettan. Mee tana isiniif gaafadha ijoollee teenya ta'uu wallaggaa. Mee tana isiniif gaafadha. Suuraa uummata kanaa kana qofa piroofaayila godhatanii deemuudhaa miti.